Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube channel Biar Jaalalaa. Assalamualaikum isiniin jecha ummanni Islaamaa, ummanni Oromoo, ummanni addunyaa kana hundarra jirtan duraan dursinee maqaa Rabbiitiin salaantaa muslimaatiin isin salaamnee jirra. Har'a inshaallah namni baay'eenis warroonni waliin barreenis wal baruun barbaachisaadha. Keessattuu uummanni keenya warroonni biyya ambaa keessa jirtanis akkasumatti wal quba qabaachaa. Mee jalqaba irratti uummata keenya kan biyya Yaman keessattuu magaalaa sanaa kan guyyaa kaleessa akkasumatti viidiyoo isinii waraabee akkasitti isinii gallakkise jechuu viidiyoo sun poostii isinii godheetiin jira. Namuu laaltanii jirtu na fakkaata. Akkasumatti amma yaada bareedaa tokko keessatti waa ibsuu barbaade. Uummata community biyya Yaman tana jechuudha. Sabaa sablammoota biyya Afrikaati as keessa jira. Community tana keessaa community Oromoo qofa. Communitiin agartee nama siiquu hin qabne, tan agartee nama isaanii heessa jiranii laatamaa jilli jiranii tajaajiltee quba hin qabne jechuudha. Communitiin Somaalee nama isaanii guurrattee keessaa mala dhoyiteefii jirti. Communitiin Bilisiginnaa Amaaraa akkasumatti community Oromoo qofa tan hattuu taatee agartee amma uummata kana jechuudha. Osoo agartee waan takka furmaatan kaniiniif akkasitti akka isaan agartee fi amantaa gooti. Community takkitti tana qofa. Haala keessa jirru kanaan amma furmaanni ni dhufaa janneetillee hin yaannu. Garuu namni keenya wanni baruu qabu uummanni keenya kan muslimaatis ta'e kan oromootis ta'e mirgi dhala namaa osoo jiru, qaamni addunyaa osoo jiru, kaan gubanii ka lubbuun jirus saaraa keessa gatuun kun tuffii waan qabaniif. Mee umaatii miti rakkoon qabu. Kan gatan gatameera, kan du'es jira, kan fayyaa dhabee achumaan lubbuun isaa dabartees ni jira, kan miidhamee gartee haakima ciisuus ni jira. Garuu namni as keessaa amma kaleessa waan akkasii irra raawwatan hanga ammaa itti bilbilee hogguu gaafannu ijoolleen ammallee hin seenne jechuun magaalaa Adan hin geenye ammaan dura hin seenne seenuuf hin dhiyaattu jechuudha. Kanaafuu nama kana kan akkanatti agartee uummanni kun osoo waan takka agartee hin godhiniif uummata kana biyya kanaa baasan jechuudha. Uummanni keenya kan Oromoo wanni hubachuu qabdan nama as keessaa baasan kana mootummaa biyya kanaa osoo hin ta'in qaama bilisiginnaati. Qaamni bilisiginnaa mootummaan waltee uummanni Oromoo kun uummata as jiru, uummata as keessa jiraatu, baqataa fakkaatee jiru, uummata mootummaa isaatu wareessee as deebi'ee biyya keessatti shoorar keessaa ta'ee biyyaa bahee biyya kee kana dhufee atillee si shoorar keessee nullee qaanyeessuu barbaada. Kanaafuu yoo agartee furmaata itti godhu baatte yeroodhaan firraa geggeessu baatte uummata kana booda hawaasa kee kan biyyattii sitti kakaasaa sitti damaqsaa jedhee yaada kan dabarfatte communitiin mootummaa kanatti jechuudha. Mootummaa alhuutii kanatti. Mootummaan alhuutii kun achirraa kan jalqabee uummata kana agartee akkasitti halkan sa'a sagalitti dhufee uummata kana weeraree bombii aaraa itti darbee uummata kana kan agartee fajaajeessee uleedhaan tumee humnaan fiisise. Karoorri kun karoora bilisiginnaan as keessaa tumattee agartee uummata kana lubbuu isaanii akkasitti kunoo batee lafa saharaatti gattee
ummanni kun hanga ammaa miilaan yaa'u jira. Yaa obboleeyyan kiyya yoo nuti Oromoo taanee agartee namoota agartee dhugaan Oromoo yoo taane waan kanatti callisuu hin qabnu ja'a. So ummanni keenya wanni baruu qabdan mootummaan biyya Arabaa kamiyyuu waan hin goone kan nu godhaa jiru nama keenya kan hanga irraa nutti jiru nama keenya. Namni keenya immoo waan kanarraa of qusachuu barbaachisa. Kanaafuu warroonni miidiyaa dabarsitanis haasawa kanaafin isin ibsi. Ummanni kun kan agartee jaaniin yoo ganama subii kan agartee halkan kana itti dammeeyte ummata kana firraa kaasu baatte ganama baay'atanii humnaa ol ta'anii nu shoorar keessan kaasuu hin dandeessan. Halkan irraa sa'a 9tti yookaan sa'a 8tti itti bobbaha ummata kana reeba asii kaasaa firraa yoo kaasu baattan hawaasni keessanis isinitti dammaqaa jaanii labsii kana ummata agartee biyya kana mootummaa biyya kana kan isaan ibsaniif jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan keenya waan kana bara. Video kana share like godhaadha. Commentii sitti kanna facaasa ummataan gaan isiniin jechuu barbaada. Guddaa galatooma ulfaadha isiniin jenna. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.